السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وردفتوتا كين كبجمتوت جالتمتوت كبي كيسا في بي على جرتن مرت كيسانو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سنين جنة إن شاء الله يرو غبابدو دقيقة غبابدو كيساتي وان سني دبرسو بؤا ميديان قبول بؤان ميديان غركينا ميديان سغاليكينا ميديان وامركينا أرجتني نعمة هدوتي أوليدا أكم ربي قرآن في كيست جدي وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. نعمة ربي ولا كفتن لكفتني اتباهون دندت ربي جدي ميديان يروكنا كيستي نعمة ربي نوكن قدّا كأرجتني جمّتشو كين اتين إبسنو كجدّا كين اتين إبسنو كوان تكفراتو كين اتين إبسنو كوان تكموتو مرمو كينالله اتين إبسنو يجو. ميديان ولما قال حواس علمنا ما كناف ألفنا كبجة غاتشنا حواس أكل والبيك انقود علماء أكل والبيك انقود شمنا ديني إرتنا ما دبل شمنا دينك إرتنا ما دبل شمنا بيكم سإرتنا ما دبل شمنا قدين إرتنا ما دبل شمنا سياسة إرتنا ما دبل شمنا بلسوما إرتنا ما دبل كنافو نعمان ميديا والله كامل أمومت dur ilmi namaa beekumsa kana xaarii ji'oota hedduu deemee argitanii lukaan deemee konkolaataan deemee biyya ambaa deemee barumsa argata. Har'a ni'maan miidiyaa manuma keenya keessatti barumsa garagara ka diinillee ka diinaggeellee ka fayyallee karaa garagaraatiin akka fayyadamnu nu taasisaa jiraadha. Useymiin rahimahumullah maal jedhan أصدرا قاعدان جرو العلم يؤتى ولا يأتيا علمي اتدق أمالي نمتن أفوجان لكن الآن هرآن تنموتو يؤتى ويأتيا علمين اتدق أنيلي أفلي نمتن أفوجان كناف بكمسي كرا ميدياتين منا كيستي علمان كينا هاوني كينا أرغتاني اتين جيجيرا ماجران اتين برتا جران أقيدا إرّا argitanii siiraa irraa barumsa diinii waliigalatti ittiin hubatan karaa fayyaa isaanii ittiin tiifachuu danda'an ittiin argatanidha. Kanaaf waliigala ni'maan miidiyaa wallakkahamee dhumuu miti. Useymiin ammas haasawa isaanii biraa keessatti maal jedhan zaahimu ahlal baaxili fil intarneet hattaa yatabayyana alhaqu jedhan warra argitanii karaa miidiyaa kanaan warra miidiyaa fayyadaman kana irratti dhiibbaa uumadha haqa dabarsuudhaaf jecha maaliif jennaan miidiyaan karaa namni marti farda namni marti irratti ol bayeetiniin yaabbatu carraan ati qabdu argitanii konkolaataa namni marti yaabbatu kana irratti achi bahanii haqa ibsuun haqa ilma namaati argitanii ifa godhuun waan argamuuf carraa guddaa waan ta'eef kanaaf miidiyaan bu'aa guddaa qaba waliigalatti akka dhuunfatitti illee akka hawaasatitti illee. Amma gaawwanni jennu miidiyaan keessattuu miidiyaan keenya miidiyaan Nuurul-Hudaa argitanii miidiyaa bu'uura guddaa ilma namaa keessatti argitanii jijjiirama guddaa fide ta'uun isaa beekama. Jaalala miidiyaa kanarraa ka ka'e namoonni hedduun ka ilmaan ofii Nuurul-Hudaa jedhee yaamee jira. Ka akkasuma mootu mana daldalaa isaa Nuurul-Hudaa jedhee yaametu jira. Wallahi ka waan kana jennee haasofne irraa findhuu miti. Kanaaf insha Allah yoo rabbiin fedhe guyyoota nu dura jiran Jum'aa irraa jalqabee akkasuma mootu sanbata xiqqaa fi sanbata guddaa miidiyaa Nuurul-Hudaa akka waliigala biyyaatitti akka argitanii keessattuu obboleeyyan keenya obboleettiiwwan keenya ka biyya alaa jiran guyyaa arjummaa miidiyaa Nuurul-Hudaa gargaarsa miidiyaa Nuurul-Hudaa waan ta'eef keessattuu obboleeyyan keenya ka naannoo Ameerikaa jiran ka naannoo Minisootaa jiran waliigala aalamaa irra jiran miidiyaa kanaa wajji akka dhaabattan maqaa rabbiitiin isin gaafanna. Maaliif jennaan miidiyaa kanatu ija keenna miidiyaa kanatu gurra keenna miidiyaa kanatu sagalee keenna tursiifachuudhaaf akkasuma mootu argitanii gurra keenna tursiifachuudhaaf waan silaa nu barbaachisu uf bira ni'maa nama bira jirtu tokko gadi dhaabbachuudhaaf mallaqa barbaada yaada barbaada beekumsa barbaada ogummaa barbaada namni martuu waan qabdaniin miidiyaa kana bira dhaabadhaan akkuma hayyoonni keenya ulamaa'ni keenya gugurdaan hedduun jedhan nullee kanuma jirna warra miidiyaa kana bira dhaabatee kana qofaa miti miidiyaawwan kana fakkaata wajji dhaabatee warra duratti deemu rabbi nu haa taasisu. Wabillaahi tawfiiq. Wassalaamu alaikum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.
Oh